كوالين يولا وجمدونا وجمدونا ደስ ያለኝ ነው ደስ ያለኝ ነው። ምንድን ነው እስቲ አባቴ ንገረኝ እስቲ ምን ሆነክ ነው እንደዚህ ከኢትዮጵያ ውስጥ እንደዚህ ከኢትዮጵያ ውስጥ አንተ ብቻ እንደዚህ የደረክልኝ? እስቲ ዛሬ ምን ልቀባ? እስቲ ወተት ልቀባክ ሞቱ ወከ ከነ ከይተና ዳዲባ ዳሌ ከቶና ስራ ድርቀት ይቀብደ ፈካታ ነስ ተነቃ አንን ጠጣ ድርግም አርግ ተጠጣ ወተት ጠጣ እናትን ጥጥት አርግና ጠጣ በቃ እንደዚህ ወተት ጠጣ። እንደዚህ ሲያይኝ አሁን እንደዚህ ሲያይክ ማለት ነው እኔ ድርቀት ይዋንቀብ ነው ተፈካተላል ዳሌ ቆጠማ ድርቀት ተከለ ሲጎጣው አንተ ዱግ ያለ ጠጣ እናትን ድርቅ ማቆጥ ጠጣ ወተት ድርቀት ነው አይደለ? ጠጣ ያላ ጠጣ ድርግም አርግ ተጠጣ ይጀለ ጠጣ ድርቀት ነው መሰለኝ። እንደዚህ ማህ ከራካት ሲልቀጂ ሱሪ ደብ አከራት ዳባ ሙከ ጎዴ ሲያምብሰ ኮኒ ድርቀት ነትፈካታ አባቴ ድርቀት ይዋን ቀብለ ነትፈካታ ዱጊላ ከት አነ ኢታወር አረባ ካና ለስና ዶይቲ ናበቀ ይሞሉ ዛሌ ኩና በቀል ያነ ዱጊቲ የሰናባው አሬራ ዱግዳ የሰናባው አሬራ ዱግዳ ዱግ ኦምቢ መፋለት ዱግ አመታከት እንዲ በጣና ምን ችግር አለ? ባባ ያመጣል ነገ ጠጣ አባቴ ጠጣ። ድርቀት ነው ድርቀት ስለሆነ ጸግሜ በቃ እኔ አሁን እንደዚህ ወተት አጠጣለሁ። ድርቀት ነው ይሄ ድርቀት ስላለ ፀሐይ የዱባይ ፀሐይ አዱ ዱባይ ከርከሰ ወለ ከነተማ ከረተሩ ዱባይ ከርከሰ ወለ ዋና ትሬፍ ከነተማ አንደ ኦባሳ የሰውና ቦ ጠጣ ነውነትን ድጥማጡ ጥፋ ድርቀት ነው አይደል? ድርቀት ነው ናቴ ላይ ደረቀው ድርቀቴና ጎክሰ ባንኮ ባዲ አዱ ከሰዶላ ናቴ ተወበደ ዱግ ያለ ዱግ ጠጥት ጎይና ዱግ ያማስ ይፈናታ ዱግ ናቴ ጠጣ ዘና ፈታጂ ወገረመስ እንዲ ማአነሪ ይሩዳ አንነ መንዲ በቃ ማአነ አይቱ ድርቀቴ ለማለ መታለፋ ከከት ነብረት ይጎጉ ናትን ጥጥት ያለ tolle nagaafi ararri ayyaanni waaqayyo siniif haa baay'atu kabajamtoota jaalatamtoota maatii koo kan taatan kan biyya keessa kan biyya alaa hunduma keessaniif nagaa waaqayyo haa baay'atu. Akkam jirtu fayyaa keessanii ani nagaa kooti gooftaan haa ulfaatu baga eeggantanii gargaaramtanii guyyaa fi sa'aatii kana geessanii isiniin jechuutiin jaaladha. Nagaa kootti aansuudhaan warroonni maatii koo taanii maatii kootti dabalamaa warroonni maatii koo taatanii jirtan immoo na jajjabeessaa jirtan guddaa tokko galatoomaa isiniin jechuutiin jaaladha. Video laaltanii turtanii video waa'ee tigistii hojjettu dhugaa waa'ee baay'ee kan nama ajaa'ibu fi baay'ee kan nama bohaarsudha. Amma immoo rifeensa mataa ishee haannan obaasaa jirti. Garuu haannan natti fakkaatu ruuzii waan daakte natti fakkaata. Ishiin garuu muudii qabattee jirti jechuudha. Mataan ishee kuni mataan jedha rifeensi ishee kuni akka ishiin ankabaakabtu tol siquuti didee baay'ee rakkisaa jira jechuudha. Zayituun leetira shaffixe jette zayitii nyaata leetira tokko fixe jette wanti ishiin hin godhiin hin jiru. Rifeensi kun baay'ee rakkisaadha. Rifeensi kennaa rabbiiti jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf taananii warroonni kana dibannee sana dibannee rifeensi mataa keenyaa nu guddate warroonni jedhanii fi ani beekon dhugaa natti fakkaatu. Rifeensi kennaa rabbiiti. Wangeelli akkas jedha namni tokko rifeensa mataasaa tokko gurraachessuutii hin danda'u jedha. Kanaaf iyyuu kennaa waaqayyoon kenne malee namni tokko rifeensa kana dibee sana dibeedhanii waan akkasii guddisu natti hin fakkaatu. Kanuma rabbiin kenneef irratti ani kana dibee tan guddise sana dibeen guddise wanti meeshaan mana madaamii keessatti nu hafu hin jiru dhugaa rabbi. Osoo biyya keenya jiraanne wantoota kana kan dibnu dhiisati baaliziinii bitachuu baay'eetu rakkachaa jira. Baaliziinii dhuma bitachuudhaaf
baay'ee namootatu rakkachaa jira jechuudha. Kan meeshaa kana hunda bitanii rifeensatti dibatan dhiisa. Ruuziin hin hafu, qurufudiin hin hafu, zayitiin hin hafu. Maaltu mataatti hin dibanne yoo soogidda ta'e malee. Soogidda qofatu hafe jechuudha. Inni iyyuu booda mataa dheeressa jechuun isaanii hin oolu malee meeshaa manaa keessaa soogidda qofaadha kan hafe jechuudha. Kanarraan kan hafe baalli kan nyaatatti godhamutti godhama, mataa rifeensatti hin godhama. Baay'eesu isin gulliitii dhumate jechuudha rifeensi mataa. Gulliitii. Baay'ee tokko nama ajaa'iba Kiristoosini. Waaqayyo gooftayyoo namaati guddiseen alatti kana hunda fayyadamaniidhaaf wanti nama fayyada jiru natti fakkaatu garuu dhugaa dubbachuudhaaf. Fuula wanti hin dibatamin hin jiru. Fuula ofii wanti hin dibatamne hin jiru. Kana yoo dibatanii yaani fuulli keessanii naxxarra'a. Kana yoo dibatanii fuulli keessanii diimataa. Diiminnis gurraachumnis kennaa Rabbi namaaf kenne duwwaadha jechuudha. Hedduu tokko na ajaa'iba jechuudha Kiristoosini. Mucayyoon gochaa mucayyoon kun gootumuu hedduu tokko nama kofalchiisa jechuudha. Haanan dhugii mataa kun rifeensi kun goggoge jechaa jirti. Haanan miti wantichi ruuziidha natti fakkaata jechuudha. Harka ishee irratti ni beeksisa. Ruuzii daaktee bishaan isaatii natti fakkaata. Dhugaa waaqayyoon kadhachuudha rifeensi mataa akka namaaf biqilu yoo ta'e malee. Ani dhugumaan akkasitti meeshaa kan hunda rifeensatti dibataniidha fi namaaf waan dheeratu natti hin fakkaatu. Tarii qibaatiin tokko ta'uutii danda'a. Qibaatiin tokko xiqqoo yaani jijjiirama wayii fida natti fakkaata. Isaan ala meeshaan mana keessaa kana sana qurufudii maalii kana kan jedhanii maadiri waan rifeensa mataa dheeressu natti fakkaatu. Furdinnis kennama Rabbi namaaf kenne kana yoo nyaatanii kana yoo dhugdanni furdattu jedha. Qallinas immoo kan Rabbi qallisee uumeni kana yoo nyaata kana hir'istanii nyaata kana yoo hir'istanii sheeppiin keessan hin bareeda qallinni keessan hin bareeda jedhu. Waanuma waaqayyo kenneefitti akka waan ofii godhatanii wayi yoo kana gootan akkas ta'a yoo sana gootan akkas ta'a jedhu dhugaa Rabbi baay'ee tokko waaqayyo me dandeetuma nu fide dhugaa dubbachuudhaaf. Dhugaa Rabbi waaqayyo beeketuma nu fide jechuudha. Waaqayyo ulfinni guddaan haa ta'u. Waanuma inni nu uumetti akka waan ofii keenya godhannetti qallina yoo barbaaddan nyaata akkasii hir'isaa. Nyaata akkana hir'isaa. Salaaxa fayyadama. Bakka wantoota adda addaa dubbatama jechuudha. Gaafa immoo namni qallatee tokko immoo gaafa na furdadha maaltu nama furdisaadha. Wanta akkana nyaadhu wanta akkana dhugi. Isaan ala uggisu furdatta jijjiirama ji'a tokko keessatti fidda jiru surma ji'a tokko keessatti. Amma furdina barbaadeen ture. Wantoota nama furdisu namoota baay'ee naa hime. Garuu jijjiirama takka shiiffinne. Yeroo duraas furdoon ture. Wanta namni kana furdina hir'isuudhaaf kana nyaadhu naan jedhe nyaadhe miti kana hir'ifame. Yaani hundinuu kenna Rabbiiti jechuudha dhugaa Rabbi. Isaan ala wanti nuti ofii keenyaaf itti dabalamnu tokkollee hin jiru. Wanti nuti itti dabalannu tokkollee hin jiru jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf. Tigisti immoo waan baay'ee nama kofalchiisti jechuudha. Viidiyoo ishii tokko irratti immoo farsoo naqadhee tan dhugaa har'a dubbii nama tokkoo si hin barbaadu. Dubbii madaamii koos dhaga'uu hin barbaadu. Koomentii keessanis hin barbaadu. Naaf hin barreessinaan farsoo koo dhugeetanii hojii ishii shab godheetan hojjedha. Hojii ishii fataa godheetan hojjedha jette sababi isaa waan mooraalii kennaaf natti fakkaate farsichi. Humna kennaafi na akkatti ani nan sodaadhe tasa madaamitti iyyuu buutii laata jedhee toyi qabana lakkisaa jechaa jirta irra Tigistii dhugaa nama ajaa'ibdi baay'ee tokko jechuudha. Baay'ee nama ajaa'ibdi dhugaa waaqayyo sammuu kenneefira waaqayyo haa guddisu kanuma beekamtii ishee dhafaa dabalu. Ani jechuun namoonni baay'een jecha hin taane koomentii hin barreessuuf jechuudha. Osoo amma afaan kee bal'atu beektee miidiyaa irratti hin baatu. Osoo akka fokkattu beektee miidiyaa irratti hin baatu. Ani yeroo hunda yeroo ijoolleen viidiyoo ishee Facebook irratti poosti godhanii ani jecha jiruun ta'een koomentiin dubbisuu dhaqa jechuudha. Garuu ijoolleen tokko jecha mooraalii nama tuquudha kan isaan barreessanii.
ishii sana hundaafiyyuu dhimma hin qabdu jechuudha dhugaa rabbii. Dhimma hin qabdu. Namoonni mooraalii namaa tokko yookiin nama kuffisuu barbaadan maal godhu beektu? Ittuu nama jabeessu jechuudha. Dhugaa namni diina hin qabne yookiin namni miqqanyaa hin qabne hin guddatu jechuudha dhugaa rabbii. Ati garuu miqqanyaa qabda taananii hin guddatta suma guddina keetti itti fufa jechuudha. Namni si kuffisu tokko si bukkee jira taananii dhugaa surma guddinni kee itti fufa jechuudha. Ariitiidhaan deemta. Gufuun tokko si dhooftee duubatti si hambisuu barbaaddi. Garuu gufuu sanirra utaalte yoo darbite eenyullee si dhaabuu hin danda'u jechuudha. Kanaaf namoonni keenya yeroo baay'ee jechoota tokko namatti darbatu jechuudha doo yaadini. Jecha aamilee nama duubatti kuffisuu bakka jecha nama dadhabsiisuu wayii namatti darbatu jechuudha dhugaa rabbii. Kanaaf ishiin immoo isaaf bakka hin qabdu jechuudha. Sababiis bakka yaani uffannaa ishii bakka dhimma ittiin qabdu dhimmi ishii dhimma guddinaati jechuudha. Karoora qabdi jechuudha. Namoonni tokko gaafa beekamtii argatanii laayikiin kun itti baay'ate maal godhu qullaa dhufuu barbaadu jechuudha. Uffata aadaa biyya keenya guddisna fa'aa maal jedhanii qullaa dhufu jechuudha gaafa laayikiin itti baay'ate. Garuu tigisti amma fee namni footoo ishii irratti hojjetee amma fee fooloo argattus amma fee laayikii argattus uffannaa ishii seerumaan uffatteeti. Jechamni ishii baay'ee tokko jechi ishiin qindeessitee dubbattu jecha baay'ee namatti tolu jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf. Jecha baay'ee namatti toludha. Waaqayyo kanuma jaalatti dhafaa dabalu dhugaa hedduuta kanatti tolti. Bakka namni tokko bakka nama ofitti boontu wayiiti jechuudha beektu. Kun narraatti fokkisaa iddoo kanan jira iddoo sanan jira haalli iddoo nani dhaabbadhu sirrii miti jettee ofin tuffattu. Baay'ee tokko fataa kan jettedha jechuudha. Waaqayyo shaa eebbisu kanuma caalatti. Dhugaa hedduu tokko namatti tolti. Jechoonni ishiin dabarsitu qoosayyuu haa ta'u malee jecha baay'ee barumsa of keessaa qabudha jechuudha. Jecha baay'ee barumsa of keessaa qabu dabarsiti. Dhugaa rabbi gaafa itti hubatanii ilaalanii. Achi immoo viidiyoo tokko irratti viidiyoo ishii farsoo naqadhi jettu kan mee dhaggeeffadhaa. ራስን ላጠፋ ብሄሮች አንድ ሰው ሙሪ ልትይዙ ማለት ነው። ኢትዮጵያ ሴቶች እኔ ሰንበት ትፍት ነኝ ምናምን ነኝ እኔ የሚሰራ ምግቢ ምናምን ዘበታል ያወልሽ ነሽ አልከላም ከዳ ሱፊ ከስር ይፈደራል ሰይ ናሪ እስላም ኩድራ እየጨመርሽው ጎማ ምናምን እየጨመርሽው እኔ ዛሬ ሂርስት ነው እኔ በጣም የሚናገበው ምግብ ነው እዩ ምናምን አሰባሽ ብለ ይኸውልሽ ባላቦዋ እናቴ ጠላ ጠብቄ ቤት ውስጥ ጠላ ጠብቄ ዋው ሽርቤ ሊሆንላቸው ነው ዛሬ ሸጣጥ ጎዲት ሽርቦ ጠላ ጠብቄ እንደዚህ ታያቸዋል አይደል? ጠጪ ችግር የለም ታያቸዋል። አዎ ጠጪ እናንተ ኮሜንትስ ናምበር ስናማ ከጥርቅም ትጓይተን ብትቆጡ ጌታን ወጂ ለምትት ያሽከም ይወጃ እንደዚህ ይሻላል። ይሄ ቆንጆ ስራዬን ጠንከር ብዬ እሰራለሁ። እኔ መዋል እንግዲህ እናንተ እዚህ ጋር እየወለወልኩ እዚህ ጋር እየሰራሁ ልጆቹ እየጠበቁ ጠላ ማታ እየጠመቁ እንደዚህ በዚህ ባሌ እንደዚህ ጠላ ጠምቄ ይኸው አሁን بشرب هذا وبعدين امسك بروش على طول شكل مالي كله خلاص يس قوية كله قاعدة تدور ايوه تلتي ايوه صورتي كلسي يلا ايوه تأجي اشرب يلا حبيبتي ايوه ابيت اوي يمكن راسي تدور مرمتي ما تاند ركبت اول كلمة كلس مجمرة سراي اللي جرسوا هنا نقر مرمتي ما تاند ركب يا رب ዛሬ ሲቀርቡ ቆራሰናል ብርጭቆ ተጎዶ ፍጢ ما تاند ركب አከም ተጀክረ ወይኔ ቡና ይፈልተዋል ኦ ማይ ጋድ ቡናስ ደፍስት አይትክስ ኦ ጀበና ቀብዲራ አሁን አንቺ እንደዚህ ነው ሲታይ ኢጃዛ ቤት የሚሰራ ይመስልሻል አይደለ? እኔ እንደዚህ የሚሰራው መዳብ ቤት ነው የሚሰራው ጎበዝ ኢትስ ኦኬ ኖ ፕሮብሌም ሰርቄ ነው እሺ ቡና ደግሞ ከመዳብ ስር ሰርቄ ጀበና ደግሞ ከኢትዮጵያ አምጥቼ ማሻአላ ጠላ ደግሞ ጠብቄ ኦኬ
Ijoollee wallaggaa ijoollee asii kottaa hagaraa biqila kana araaramaa jira jabanaa kanaa kottaa isin araarisaa. Rabbii keessatti jaati araaramaa tigisti ilibtu jedhee araaramaa. Ijoollee wallaggaaf asii araaramaa. Jawwee fi barroo gadi galabbatina barrii fi gadaan tiktokii sanarraa isin haa galabbat. Waan jedhe kana namaan galabbattan galabbadhama dhabama isin haa abbaan jabanaa kana. Ameen. Abbaan jabanaa immoo eenyu yaa Rabbi yaa Gooftaa. ዛሬ በቃ የኔ መዳምም አንድ ሰው እንደማውራ አልፈልግም። Sagaleetti gee dhaggeeffatanii jirtu abbaan jabanaa jawwee maannoo jawwee fi marroo warri gadi galabbaxan abbaan jabanaa sinaa galabbatu jechaa jirti. Abbaan jabanaa eenyu akka ta'e hin beeku. Supheedha kan warra suphee hojjettu dhabti abbaan jabanaa yaanishuu akkasidha. Dhugaa jechi ishii baay'ee tokko nama kofalchiisti baay'ee. Way tigisti ayojii ke dhugaa Rabbi baay'ee tokko nagarramte dhugaa Rabbi jechi ishee jechuudha. Jechi ishiin dubbattu baay'ee tokko barumsa of keessaatii qaba. Qoosaaf akkasitee dubbatti garuu dhugaa Rabbi garuu dhuguma jette yaani namoonni baay'een jechuudha. An akkasnatti tole jedhanii akkana baanii dubbatoonni kana nyaadhanii sana nyaata jedhanii dubbatu. Ijoolleen tokko tokko immoo wayini ani yooman akkas ta'a jedhanii warri itti dhaga'amu jiraachuu danda'a jechuudha. Ani yoo yoomin akkas ta'a ani yoo yoomin akka ebelu ta'a jedhamee warri itti dhaga'amu jiraachuu danda'a jechuudha. Warroota akkasiitiif tigeen deebii kenniteefii jirti jechuudha. Deebii quubsaa deebii quubsaa kenniteefii jirti jechuudha tigisti. Dhugaa hojii ishii nama ajaa'iba. Likki ittiin ta'e jechuudha. Atumti sumatti achumatti sittaa toluu achumatti atumti gammadii jiraadhu nurratti waan akkasaa hin fidiin jettee jirti. Hedduu tokko nama kofalchiisti jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf dhugaa Rabbi jechi ishii jechuudha. Jecha baay'ee ajaa'ibaati jechuudha dhugaa Rabbi. Akka ijoollee kaanis sammuu isaanii xiqqoo ishiitti dhaga'aman yooman hojii kana keessaa bahan yooman akka beluutti bashannanaan yoomin carraa akkasii argadha jedhanii akka waaqayyo irratti sin gungumne tigeen deebii gaarii kennitee jirti. Anuma mataa koo dabalate jechuudha. Gaafa namni tokko akkasifataa jedhee yaani jireenya gaarii jireenya gammachuu wayi dabarsu yaa Rabbi ani yoo yoomin akkas ta'a laata guyyaan jedhu iyyuu jiraachuu danda'a jechuudha. Nama kan bichaa fakkeenya fudhachuu osoo hin ta'ini ani yoo yooman carraa kana argadha guyyaan jedhu iyyuu jira jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf. Sababii isaa bakka yaani nama miiree namatti dhagahama jechuudha. Nama yoomittan gula madaamii keessa hojjedha. Ani yooman akka hiriyaa kootti bashannana. Ani yooman iddoo gaarii gaha. Ani yoomin akkas akka nama sanitti iddoo akkasiitti bashannana. Namatti dhagahama jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf. Sanaaf iyyuu jechuudha tigeen deebii quubsaa kennitee jirti warroota akkasiitiif. Ani jechi ishii dhugaa waaqa jiraatanii natti kofalti jechuudha. Bakka natti ittan kolfa jechuudha. Jechi ishii baay'ee tokko natti tola jechuudha. Madaamin akkanatti hin dubbanne jettee jirti. Bakka zaaree madaamin akkanatti hin dubbanne sababii isaa bakka mooqitti jedhee jira jechuudha. Dhugaatii kana waan jejjetteef iyyuu jabanaa kos biyyaan fidadhee dhufe jettee. Tole ka videoon koo har'a kana fakkaata uummata qashtimee biyya eessa isinitti fakkaata? Mee videoon kun kan laalaa jirtan kun biyyi kamidha? Biyya eessaati warri beektanii natti himaa isiniin jedha. Lalistuun kun mee biyya eessaati? Namni beekta shillimaata argattu. Namni beektan shillimaata argattu eessadha videoon kun sin jira uummata qashti. Video nan har'a qabadhee dhufe kana fakkaata turtiin keessan hanga dhumaatti waan afaana turee fi guddaa tokko galatoomaa like share comment gochuutii hin dagatinaa uummata jaalala. Bakka itti jabaachuu qabutti jabaadhu jedha. Bakka itti wallaaletti itti dogoggoritti immoo iddoo akkasitti deebi'inaan jedha isiniin jedha. Wallaalaa ofii abbaatu gorfata mitiire. Akkas jedhu isiniin jedha uummata qashti. Sanaaf iyyuu caal jettanii na bira hin darbinaayi. Bakka itti dogoggorii natti himaayi. Isiniin jedha uummata jaalala. So videoon koo asumarratti dhaabbata. Video biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan naaf turaa isiniin jechuutiin jaaladha uummata fiqirii.